Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtan fayyaa keessanii jirra wallaahi alhamdulillah as keenya jirra inshaallah ta'ala humaan jettu rabbiin nu laaffisu. Oromoo yoom akkam miidhamees yoo akkam rakkatees nagaan kabajaa nagaa labsa. Alhamdulillah garuu nagaa qabna bakka lammiin keenya sabni keenya nagaa dhabetti nu nagaa argachuus danda'an jirru. Amma miidhaan hamaan akkuma jirutti illee miidhaa hamaatu cimaatu nurra gahaa jira. Maaliif yoo jettan lammiileen Suudi Arabiyaatti dhumaa jiru, ciccitanii jiru, goggobachaa jiru. Kanumaafuu lammiin keenya daddafanii sagalee ta'uufii qabdanii uummanni addunyaa irra jirtan Oromoon biyya lafaa irra jirtan hundi keessanuu sagalee taatanii fi qeerroon tun akka daftee galtu dhaamsa cimaa tokko dabarsuun barbaada. Sheer godhaa viidiyoo xiqqoo tana laayik godhaa sheer godhaadha. Ilmaan Oromoo warreen baay'ee rakkachaa jiranii rakkina keessallee guutanii baay'ee miidhaa hamaatu ragaa jira. Baay'eena shamarran keenya daa'imman jaarsolii achi keessatti yoo argite rakkoo hamtuutu ragaa jira. Kanumaafuu rakkinni amma deemaa jiru rakkoon hamtuun kan maaliifi duuti jirti bakka iyyuu jirti. Biyya keenya illee jirti mana baasanii nama ajjeesuun akkuma jirutti jira. Garuu immoo biyyoonni biroo keessatti jiraachuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf biyyoota Arabaa kana keessa biyyi ibidda halkan tokko ibidda dhabdee bishaan dhabdee ifaa dhabdee jiraachuu hin dandeessu. Maaliifi qilleensa rabbiitiin jiraatu isaan qilleensa hawaa kanaan marawaa kana ofitti waan godhanii jiraatu malee akka biyya keenyaatti qilleensa gaarii oksijiinii gaarii kan qabanii. Kanaafuu mana tokko keessa nama 20 nama 100 hanga 300 fuudhaa jira waan ta'eef ijoolleen achi keessa jiran yoo ilaalte miidiyaa irratti illee haa ta'u eessumattuu haa ta'u waan gara nama nyaatu. Kanumaafuu Oromoon jajjabaatee sagaleetii miidiyaaleen addunyaa guutuun miidiyaan addunyaa maaltu nu beekamu addunyaan nu beektu miidiyaa qabna. Miidiyaa muraasa tokko qabna. Miidiyaan san waa'ee sagalee Oromoo kana dubbachaa hin jiru. Maaliif yoo naan jette OMN illee waa'ee naan komadha. Maaliifi waan komatamuuf qabu hin komadha. OMN illee dubbachaa hin jiru waa'ee baqattoota Suudi Arabiyaadha. Oduu irratti yoo ta'es waan xinnoo dhiyeessee dhiisa malee akkasii miti. Akkuma kana duraa sagalee ta'uufii qaba. Maaliif sagalee ta'aafi oduu OMN illee kiloo miidiyaaleen sagalee ta'eef yaami miidiyaaleen sagalee ta'eef maaliifi miidiyaaleen xixiqqaan dhuunfatti baname illee jira sagalee ta'aafi. Maaliifi waama peejii yuutuubii qofa guddisuu odoo hin taane uummata Oromootiif dhaabbadhaa. Yoo isin jiraattan yoo ilmaan Oromoo jiraatti wanummaan isin hojjettu faayidaa qabdi. Jabaadhaa ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtan inshaallah ta'ala humaan jettu. Ergaa kanaas itti fufuu hin dandeenye. Maaliif yotti azaanii na biraa ba'aa jira. Inshaallah ta'ala gaafa biraa walitti deebinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadaan gadaa bilisummaa ta'u.